eeysa hifuutaa miin fuuta yoo fuute kun na fuuta abadan hin taatu kun seda kiriyaan ammoo abdii takkaan taa'u jirti jawaadee waan irraa murte murte. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam jirtan jaallatamtoota kabajamtoota keenya matti keessanuu salaamanni keenya qoonni raabqee lafeettanitti isin hayyoo isin jechaadha. Arra dhimma atattamaatiin na fide wanni na fide immoo risaalaa formaateedhaati. Haalli gartee amma formaatee risaalaa isiin barreessite hedduu takka na barreessite hedduu takka na asirrifachiifte hedduu gartee wantoota silaa gartee hin eeggannu hunda akka irraa eegan hedduu qaamaa fi ture dhiyoodhaas guyyaa silaa jawaadeen bade yeroon an lafa fagoo irraa ka'ee lafa qaxxaamuree biratti deemutti jawaadeen galee mana galee naan jedhanii sababaa sanittiin isaan biraa hanqadhe. Hayyee gurbaan fayyaa qaba jawaadeen fayyaa qaba nagaya qaba akkami gadhiitti isiidhaa gadhiisee ifiin beemu isintu baasee moo isii gadhiise akkami gadhiitti yaa dubbiin shakkiidha gurbaan ammoo sifuma jira lakki sirri jiraate ammoo bubbulteeti akkuma jira bubbultee keessaa mul'achaa jirti jechuutti fi harma torbee lama jechuudha. Kanaaf yeroo mara gartee egaa namni ilmaan kanatti amanu jiru amaanaa gartee maamne ilmaan kana jechaa turan anis na dhaga'ama maaliif ilmaan ilmoo magantaadha jedhanii ilmaan diliin qaban zambiin qaban gidduu sanatti ilmaan gartee isaanii wajji miidhamaa jiran jechuudha. Maammee dafii na dhaqqabiidha abshiir dhufaan jira anilleen amma silaa gartee dubbiin jajjabdu jawaadeen eessa kute akkamitti eessa deema dalagaa maal barbaada deema dubbiin akkanaatti nuu fudhatama qabdi amma jawaadii barbaadde moo wanni dhabaaf ta'usi maaddii caalaan har'a maaddii odoo bakka isin jirtuu dhabeeti furmaatee dadhu way dubbiin ajaa'ibaati mee jawaadeen eessa jira gurbaa guyyaa lama gartee manaa dhabame akkamitti har'aan tana gartee gurbaan mana hin jiru guyyaa lama garteen arkinee gartee dubbatte abshiiraan silaa gartee hangaan lubbuun jiru isin wajjin jira isin wajjin dhaabbadhaa dhufaan jira yeroo muraasa booda sibiraan gaa abshiiraan isin jabummaati asumaanuu garuu dubbiin jawaadee tunis nama yaachitti maawardiidha caalaan qooy akkamitti maawaddii kophaa siidhaa dhiisee ni fuudhaa hojii eega gartee nama takka jireenya isaatiif filatee gartee ni fuudhaa hojiin jiraadha yoo taate dura eegumsa mataa isaatii fi eegumsa ilmoo namaa godhuudha qaba. Bakka nagayaa laallachuudha qaba. Garuu nama tokko dafaniitis itti dhaadachuun sirriidhaa miti. Maaliif jarri kun jara shiraati waan isaan dalagan hin beekamu. Caasummaan dilli gartee irraa kimiyyaa hojjetu baate bultan abdii hoo isaa biraa mul'ate. Waan ajaa'ibaati hedduu takka nama dhiba. Wallaahi hedduu takka nama dhiba. Hai boo kissa yeroo mara akkamii beekamu yeroo mara waan takka shanshalatuma tokko keessatti gartee yeroo meeqa nyaatamuun tun sirriidhaa miti. Rabbiin gartee nama haatiisu rabbi nama haa eegu waan jedhuu fi waan dhiisuun adda wallaalee maaddii miskiintittii isaanii akkasumatti inni jawaadeetis hedduu takka nama yaachisa gurbaan kabayyaan qabne jila kana guyyaa 15 guutuu mana jira isiin fayya qaba qubabdi ammaan tana irraa mul'achuu eegalte waan kana gaamee waan inni irra jiruuf gartee walumaanuu ni hubanna furmaatis gartee egaa amma ilmaan sanis jawaadiidha akkasiin amma ilmaan kanaan taa'anii godhuu deemanii kan ammoo ilmaan gartee dirqama eeguun dirqama suniif hedduu takka yaaddoon na seentee jirti risaalaa isiin akka itti barreessan olbii gartee dubbachuu natti tolu suniifu inshaallah fayyumaa fi caalaan bakka dhihoo gartee maaddii irraa baate irra wallaalee furmaata dhufu barbaadee dadhabee eessa geessaa dachii tana gartee moo ugaan nama baasan maranii nama gadhiisan moo kam ajaa'iba immoo hayyee akkas hin jenne abdii hoo eessaa achii sayyarri kun akkam yoo toobaan abdii toobatete irraa qeebabtan sanoo ta'a akka
ani Oromoo abdii Oromooti abdii keeysanii jechaatu adatu abdii eenyu jemmaa isaa kimee cinaa laa jarri durumaanuu bartee tokko jirate malee luqmaa isaanii barbaaduudhaaf waan isaan hin goones hin jiru waan isaan hin goones hin jiru waan isaan hin taanes hin jiru abdii Oromooti isarra kimee hawajji jira amma abdii mootuu takka rakkisaa jiranii akka malee xiiqii ammas kulkaa ammas hinaaffaa rifeensa irraa murtee manaa innis caalaa fi sigattee aruusa waliin godha jeen aruusa isaanii sun gooneeti samaal aruusa godha ifiifammaa aruusa godha eessi jedhamu bilbila furmaateedhaan gattee dalagaan barbaadu deemee dalagaan guyyaa lama barbaadu jiru takka mita manatti irraan gallate gurbaan kun maal keessa yeroo si eessa bakki dalagaa barbaadu jiru maal nyaatee dhugu jira eessa bulu jira eessa galu jira guyyaa lama manatti hin galee nama dhibbitiinis waan ajaa'ibaati as jeebisi maal haalli inni gattee maaleykum salaam tunaalaatu haalli inni gattee maaddiitti settuu takka yaachisa qooyi mee akkami jireenyi kun caalaan amma jaartiin caalaa dhiisuudhaaf miti sun dhiistuu akkanammoo uumama sodaatee gurbaan kun gartee ni haa firraatti dhiisee malee waa bilaashii miti namtittiin irra dhaabbattee furmaatii taatitti godhaa jawaadee gartee kun shanshalatatti dhoottee maaddiidhaas gartee to'annaa jala galchitee ilkeedhaan nyaachuu jettee ilkeedhaan akka godhattu san godhadhu jaan maal abdattee akkana godhatti wooma jiruu jira hanga jarri hanga liphise kana haa dalagu jira haa caasaa jaaru jiraati lafa jala sossoo'u jira wacii gartee harka dhuntee sassaabbachuu jiranii kaanis gartee nama nagayaati as bi'ee gartee akka nama nagayaatti gartee wanni ta'a as deebi'ee gartee Oromootii jecha gartee kaan ammoo riphisee duubaa taa'a asin bahu sooshaal miidiyaa irratti hin gartuun waan kana hojjechuu jiranii Allahu aalam hanga gartee silaamma ramadaanaa kanaa fi kana gaa namni tasgabbaa'ee gartee nageenyi bu'ee namayyuu karaa deebi'ee jee yaadaa ture ibliisni guyyaa isaan duraanuu gartee ibliisa guddaadha takkaa rafanii bulleenis hin teenyee fi hojii isaanii ittuma jiranii garuu ijoolleen haareenii as babaate tun yoo lafa jala nama jaaru jira jechuudha akkana taanaan bar wanni biraa takka hin jirtu amma wala caalaa wala jawaatiin wala furmaatumaa hubattee yoo haatu juma tana keessaa baasuu yoo taate malee wanni biyya tana keessa taa'anii nageenyi barbaadan eessi jireettamee kana nama dhibdii hedduu takka nama dhibdii wallaahi anammaa ni jibbeewoo hedduu takka sooshaal miidiyaan kunuu gartee akkuma takkana dabbaree rakkinni gartee yeroo mara dubbachaa oolan ka furmaatu hin qabne hawwaa tana keessaa baate sannaay ilmi namaa kun maali hadafni isaadhaa maali maal namarraa barbaada maal jireenyi namaa dammaruu barbaada hayyee kimiyaan dhugumaan gartee caalaa feetii caalaa jaalatti hayyee caalaa qabadhu wajji jiraadhu akka ilmoo namaatti akka jaartii namaatti akka intala muslimaatti akka namaatti dalagadhu jiraadhu ilmaan kee jiraachisa waan ajaa'iba immoo hinaaffaa wanni gartee ijji isin dhiiguuf maali jireenya namaa maa dammaruu barbaaddan rabbii keessa sodaadhaati ummata rabbi beekuu miti kanammoo dhimma gartee ammaa jawaadeedhaatis waan irra geenyu baasanii dhimma gurbaan kun dhugumaan fayyaa hin qabne eega rifeensi gartee irraa murattee harkaachii qabaatte rifeensi rimoota ta'eef rimoota fakkeenyaaf TV as teesseeti bantee cuftee chaanala kaanirraa kaani jijjiirtee kaanirraa kaani jijjiirte amma rifeensi rimoota ta'eeti jawaadeen TV ta'e akkasitti jawaadee bobbaasu jiranii jechuudha caalaa ammoo yeroo inni gartee lakkii tasgabbaa'ee fuudhuun qaba jireenya gadhaabuun qaba jiraachuun qaba namaan jaaladhu wajji jireenya gartee jaarrachuun qaba jedhutti eeysaa hin fuutaa miini fuuta yoo fuute kun na fuuta abadan hin taatu kun
Jawaadeenis gaa'oo intalti gartee qaceeluutti egaa obboleessa raana fuutu obboleessi cinaan dhaabbadde jeeqee cinaa dhaabbatee maali rakkoo hedduudha hojii dabarsine har'a obboleessa gartee karatti hin dhiisu jedhee obboleessa kiyya gartee har'a guyyaa cirasaa gaddaa fi gammachuu addaan qooddadha jeeti. Yeroo jawaadeen gartee gaddaa fi gammachuun caalaa wajji qooddadha jehutti furmaatee fi jawaadee adda qoodanii jawaadee to'annaa namoota saatalaayitii isaanii jala galchanii kanammoo furmaatee waa murattee deemu jirti waa bilaashiin isinis gaa namni diina qabu rafuu hanga kana tattaaffii godhaa jirti akka amma gartee wanni jettutu bobbaadhaaf deemti amma gaa hanga bobbaa siidhaallee bobbaa milkiidhaa rabbi haa godhurraa haansuu yeroo hedduu gartee ishee rabbiin nama hundaafuu gartee gaa ijaaza qabanni namaa kun ijaazaadha kanneefi ammoo haqumaa fi dhugaadha ni miidhamteesii namni gartee akkanumatti jaarsa ilmaan qabu wajjin jireenya rakkoo fi gadaduu ba'aa meeqa ba'attee gartee tarkaanfachuu jettee kun ammoo waan hedduu takka gartee nama jechisiisaniifu bobbaan siitiif bobbaa milkii haa ta'u asumaan inshaallah gartee yeroo gabaabbaadhaanis sa'a muraasa booda isin biraan jira abshiraan siin ja'amanaa gartee gaaniin eegala isin wajjin dhaabbadha waan hundaafuu kanuma duraa'u silaanatti hin jiru jaatu gaafuma gartee jawaadeen galu san banna laala kiyyubbaan jawaadeen fayya qabaa amma mana galee jetteetidha hanga idaa sanitti mashquul marra turre ida gurguruudhaaf innis hundilleen kun ogaa ida jirra ida godhaa jirra naan jettanii yeroo hedduu gartee isin barbaadellee guyyaa tokko isin akka hin dandeenye ja'an hanga gartee boqonnaa idaa kana jechuudha bakka isiin isaanis idaa bobbaa kutanii nageemaan idaa hojii godhaa turre naan jetti gaafas akkasii daawwattoota kennamee waan dhageenya walumaan